what they call me. I promise that you'll never be late. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota Ashim Tube Oro haadha barumsa baay'ee namatti tolu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin nan jira jechuudha. Barumsa kana baay'ee tokko jaallattu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokko jechuudha. Kanaafuu warroonni biyya Oromaa jirtan akkasumas baqattoonni jechuudha gara biyyaa bilbiluudhaaf mala salphaadhaan baasii tokko malee gara biyyaa bilbiluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf aappiin kun aappii baay'ee jaalatamaadha. Namoota miliyoona meeqa oltu install godhatee jira jechuudha. Kanaaf aappii kana itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Haala kamiin akka itti fayyadamtanii fi seera kamiin akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Akkasuma osoo barumsa kanatti hin seenin dura waan gootantu jira jechuudha. Kanaaf YouTube keessa ni seentu jechuudha. YouTube keessa seentaniitiin Ashim Tube Oro jettanii haala asirra mul'atu kanaan barreessitanii jechuudha. Haala kanaan erga barreessanii booda haala kanaan isinii ba'a. Jecha subscribe jedhu kan irra marame kanarra ni tuttu jechuudha. Akkanatti subscribe gootan jechuudha. Achi mallattoo bilbila fakkaatu kana notification kana ni tuttu. Achi all ka jedhu san irra gootu jechuudha. Haala kana gootan wanni isiniif gadhiisu hundi isin bira dhufa. Kanaaf akkana wal haa gargaaru subscribe gochuu hin dagatina yeroo kamiyyuu. Haala kanaan itti honnaadha. Kanaaf viidiyoo isiniif gadhiisu kana hanga xumura isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Akkasumas Oromootiin tokkummaa Rabbiin nuuf haa kennu. Hidhamtoota ta'an hunda Rabbiin hidhaa nuuf haa baasu. Wal haa jajjabeessinu, wal haa gargaaru, tokko haa taanu, afaan tokkoon wal haa dhageeffannu, walii haa gallu isiniin jedha. Asii achi qoqqoodamuu haa dhiifnu. Afaan tokkoon qabsoofnee bilisummaa gonfachuu qabna isiniin jedha. Haala kanaan gara barumsa keenyaatti seenna. Barumsa kiyya kana viidiyoo kana hanga xumura isaa ilaalaa. Amma gara barumsaatti seenna. Sirriitti na hordofaa. Waan isiniif gadhiisu kana hunda hanga xumura isaa na wajjin jiraachuu qabdu jechuudha. Akkasumas du'aa'ii Oromoos hin dagatina yeroo kamiyyuu. Numartuu Oromoo waan taaneef waan Oromummaa teenya irraanfachuu hin qabnu. Waan fedhillee taanaan akkasitti waan hunda dagachuu. jechuudha. Aappiin kun jechuudha gara biyyaa bilbiluu yoo barbaaddan mallaqa isin hin gaafatu. Baasii tokkollee isin hin gaafatu jechuudha. Aappichi kun bareedaa buufadhaatti itti fayyadama. Aappicha kana argachuudhaaf Play Store keessa seentanii argattu jechuudha. Asbaraan Play Store kanarra okay yoo gootanii jettan akkan isinii baasa. Search super free call jettanii barreessitu aappicha kana akkan isinii baasa. Super jettanii barreessanii okay gootu jechuudha. Aappichi kun asbara jira jechuudha. Kun asbara jira. Aappicha kanarra okay gootanii jechuudha. Anam waan install godhee jiruuf open jedhee na baasee jira jechuudha. Isin immoo install jedhee baasa. Install gootaniitiin yoo tan haala kanaan open jedhee isinii fida jechuudha. Mee amma open godhaani. Open godhee jiru haala kanaan na banaa jira jechuudha. Kana haala kanaan na banaa jira. Asbiratti goobsaan eeggattanii jechuudha. Amma na banu jira jechuudha. Asbira dhuftanii jechuudha. Coins bakka jirtan irratti xuxxanii jechuu yeroo isin fideetiin hin jedhu jechuudha. Achi booda aappicha kana akkamitti coins tana walitti qabannee asbiratti jechuudha. Saantima asbira walitti qabannee yoo saantimni kun nuuf guddate adada yerootiin jechuudha. Inni yeroo jalqabaatiif kuma isinii kennaa jechuudha. Achi isintu dabalata. Akkamitti dabalatna jechuu barbaadan bakka kana dhuftan kun oggoo bakka jettu tana xuxxanii jechuudha. Yeroo jalqabaatiif achi xuxxanii fakkeenyaaf haa ta'u kummeen. Amma pilaasii 10 naa kennee jira jechuudha. Akkasuma pilaasii 10 20 50 100 200 500 صباح الخير. أنا jechuudha.
bakka biraa immoo aspiras yoo tuttan 50 irraa haga 500 10 irraa haga 200 aspiras 20 irraa haga 500 argattu jechuudha. kanneen tuttanii argattanii gara biyya ittiin bilbilachuu ni dandeettanii gara biyya barbaadanii ittiin bilbiluu dandeettanii jira. akka sirdoota kiyaa haga aappii biraatii walitti deebinuuf nagaara naaturaa hin badinaa subscribe godhaa. Viidiyoon keenya kan guyyaa har'aa kanarratti xumuraa jechuudha. Kanaaf waan isin hin galle koomentii jalaanaaf barreessaa na gaafadhaa. Gaafii gaafatan hundaaf deebii ni argattu, deebii bareedaa argattu jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirriitti viidiyoo kana erga hubattaniin booda subscribe gochuun dagatinaa, share like godhaa. Oromoodhaan qaqqaalii wal haa gargaaru. Wal gargaarree yoo jenne nuufis bareeda ta'a jechuudha. Kanaaf tokkummaa rabbiin nu haa kennu. Naaf jajjabaadhaa, nagaa naaf turaa. Horaa bulaa Oromoo. Be the fam, that's what they call me. I promise that you never be